Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota duniyaa tuub arraan tana duniyaa tuub amrii tiyyaan ala baatee viidiyoon dalageeftee waan isin kaatee haftee jirtu jecha mana hin jirtu arraan tana saniifin anis ka'ee hoggaa isin dhufte ija dhiiraa isii garsiisuun qabayyeetiin arraan tanaanis tashadhee itti dawwaleetiin jira dhufu jirti hoggaa isin dhufte akkanan isii godhu naatti eegaa isin ammaan tana kameera kan jedhu finna jirraati saniifuu waan bu'u ta'u harkaan isin hin jaa. Hordoftoota keenya ammaan tanaan waan inni isiidhaaf qopheessisan garte gibjaan isiif qopheessisan garte saniin gabbuufadhee isin garsiisa waan inni isiidhaan garte dawaa kiniini garaa kajaansan kan inni isiidhaaf qopheesse kiniini garaatiin kan nuuf deema isiniin garsiisa. Raqama tokkoffaa irratti kiniiniin garaa tana lammaffaa irratti kana aboo kun akkam godhaniiroo takkittiin dawulitti. Maashaallah waan dhalatteef isii garsiisa kunoo irraa hin jiraan kan mataa hundaan kanamoo kanaa miti laggii kun waan godhaati kanaa adda qabaaf kiniiniin garaa kana saniifuu kiniinii garaa kana hoggaan kanneef akka isin taatu ni agartaniin isin jaa taniifuu nu hordofa tamam aywa kana keessaa yoo kana hanqatillee ta'uu taate suudhatiin dabbaa fuudhee itti qabsiisa dabbaa gaasa oksijiina itti shideetiin hanga gartee isiin asitti waan dhalatteef sana agartutti laal kunilleen isiif qophaa'ee ta'a irraa baneetii wallaa irraan tana ni waadaan sin jee akka shiitaa gannaa tanitti waadee isin garsiisa itti godhee dabbaa kanatti shidee waan isiin ta'uu ta'e sorraan tana ni agartan harifatuufillee akkaataa isin jettan achuma irratti wal agarra. Koi seeti irraan dhuftaa qottu qottuun nyaattaa jebballata guyyuu isin abbi biyyaana waluma fiiga oltu maali aanaa dhuftu shantama buttuun isin garsiisne haadha nyaattee tana dhufu jirti asmaanee kan isin isinis halo maali telefoon kastu maali ay dhufutti jiraan ta'e reefu dhufutti jiraan jettu ilaa amma maalee ku jirtu mana taayitiin see ku jira maali alas gala hagana maali achumatti hafuu beekamu akkami qoy niin dhufanaan jettee na soddaasa siinee ku jira baraan wayna raarsi dawwalee dhufutti jira kaas dhufinaan jette karaan deemu jiraan jette maali karaan achi keessa du'eessa magaalaa tana keessa baate yalla dafi ol deem dafi siinee ku jira dafi ko tama ayyee dhufu jirti asumaan waan dhufu agartaniiti eegaa dhuse guyyuu yeroo dabra dhugaasiin niin dalaganaa jettu guyyuu yeroobaan dabra arrammoo guutee jirti gaa shartiin guutamteef jirti shartii guutamteef kana akkaan isi kun wal agarra kanaafuu hordofa balaa buusi ta'anii du'aa godhatan san balaa tan buusee irra isin garsine maal dhalaan akkalaan dhalaan hoggaa namni dubbatee waan takka abriitti kan amruma sana ittiin daleene maal yaaqi dhageessaa ay na dura taayuu shurbeetu haa godhe wani godhate aarraan tana sandara biitiin dalagee isin garsiisuu deemu dhageessanii saniifuu viidiyoo nanarraan tana asii dalagee qilleensa irra gadiisu tana maal waa gootan maal fiddan waa inni dhaheetu waan godhamti waadeetiin isin garsiisan jee waadee bilcheessee maal ni na kaa'u isin akka waan godhu ta'uu na agartitan saniifuu Eny.
Eenyu? Seeni. Seensa. Seeni. Dhuftee? Maal fakkaatu? Hin ture. Waa. Irraa dhufutti hin jirraa jettee sanuu telefoona nagiraan kaastu dhuma boona eegaltee maal isa? Telefoonni saayilantii irra jira nagarre. Akkam saayilantii? Saayilantii irra jira saayilantii irraan kaa'e. Okay. Boona eegalteen soolleen viidiyoon dalaga maarreen dalaga maantoon dalaga. Dhadheerattee narra inuma amrii fi warri dhadheerattee akkam taffatisa? Akkam? Haa? Abrii ta'e godheetu maami kan isa hojjetaa jiru. Manaan deebiin siin jenne narra. Hayiduba viidiyoo takkaan dalagaa jeessitinne. Viidiyoo takkaan dalagaa lamaan dalagaa wanni nagalchan jirtu ani manaan deebiin ija amriis dabarsee kunne. Abriin adda barsee laakiin viidiyoo takkaan Haa amrii tiyeen daleetu. Ma abriin ta'e maaliif hin dalayne abriin ta'e daleetu misoo jiru. Amrii tiyeen soo daleetee qottaa kanneen deebiin siin maaliif kuttare. Dhaqee bireen man dhufee. Amma fi jiraachuu agarsiifte. Sa'a takkaan teenye. Akka fi bultu agarsiifte jechuudha. Maaliif inni bubbulata? Duboo. Ibitti hin bulee dhufee. Wayin bulee dhufee wayin ichi bulee. Hin deemin iyyuu siin yaad maaltu si oofi waan si oofetan naa hima. Dhaqee viidiyoon dalagadda jeetiin kuteemi. Viidiyoon dalagaddaa jeetiin kuteemi. Viidiyoon dalagantu hundumtu qoy maa viidiyoo ta'e viidiyoo maa natu rabbachaa oolu amrii yaamtu caala moo viidiyoo caala. Viidiyoon hin caaltu abriitee caala dalagee dhufee bira wayin ichitti hafee ichi bulee. Hin deemin siin jee hin deemin ogaa siin jee aalaa viidiyoo bira qoteeti tagartee sirri jabduudha agartee. Bisa tana biru betul asaban ya fatta tayan tengger tasan aja betul suruf teh an himbahin himbahin sinjenan stop gode matabun bah marif dabun abdret Niin dhaqaa sinjee misitti mimi amma sada qeerfee maal waan badee jira. Yani ifun jirte choti ifuman bulte choti. Waan badee jira. Waan bulte choti. Waan badee jira. Ay waan badee jira. Nafatan tanteet. Akkamitti Har'a meeq takkaffaati roqote lamaffaati roqote sadaffaati roqote afraffa ilmaa osoo deemtu qoy maal na tuffate sa akkamitti tuffachuu tuffi dabartu. tuffii miti. Ha? Asin tuffan. Kaniin hin deemin manaa hin bahin siin jee manaa baatee viidiyoo waraabuu kudinaan jechuun kee kun tuffii moo tuffii miti. Haa viidiyoo duraanis numaan dalagaa. Na hayyamtee jirta. Deem dalagadhu anqaar silaasii hojii dalagu ani dalagaadhaaf hin dhaqqabu deem dalagadhu naan jette siin na hayyame hayyama sirraa fudhadhee tumaan deemu jirre. Ani har'aa hin hayyamne hin bahin siin jeetiin kute. Yaani telefoonaan si gaafadhee deemee naan jetteemi. Maal si baase? Telefoonaan si Hin deemin gaafadhee. siin hin jenne. Telefoonaan si Hin deemin gaafadhee. siin hin jenne. Hin deemin naan jettee bira Maal laakiin si baase? telefoonaan si gaafadhee. Maal si baase? Turini dafii Maal gochuu si naan baase jette. naa hima haadhu. Hin deemin Wayin ture ammaas. wayin ture. Hin deemin eegala siin jee wanni si baase maal naa hima haatan. Wayin na baasi viidiyoon dalagadhe jeetiin hoteegaa. Akkana si godha. Guyyoo kana namni si dabarse viidiyoo itti dhuma deemta. Viidiyoo miti waan deemu jirtuuf tana baasime naa himi. Waan takkatiin jiru viidiyoon dalagadhe ana qofaa Haqa himi. magaalaa guutuu dalagachuu jira maal naqee. Haqa himi. Haa viidiyoon dalagachuu jira. Haqa himi. Haqa maaliitiin? Ati si viidiyoo tana iddoo itti biraa jiraate. Ije waan biraa jiraate yoo himu baatte. Barbaadee kophaatti deemee dalaguume aalamee hedduu nama dhibba takkaatu yuutuubii dalagaa. Aalamatti dalagatu. Aalamatti dalagatu waan si viidiyoo jiru tana himu baatte tanan. Itti ol taanee to'amma dura dalaguutti hin jirru. Siin himsiisa gaara. Maal eebsisa duba? Maaliin balleessa? Eewa. Siin himsiisa na iyyuu. Wayii garte. Baraniin tun haadha mana keetti akkamitti dabbaatu fudhatee dabbaadha. Haati manaa qaamni abbaa manaa dhageessee bakka inni kaaye. Gartanii wanni kun bakka nan kaayuu socho'a. Duba si hayyameetiin jira akkamitti muka taana kanaaf meeshaa akkuu tanaaf kana hunda naggabu duba hin deemuun siin jee. Hin deemuun siin jee. Sagalee tigate. Kaas garaa hin bo'uun siin jee karaa siree bu'aaji na dhiisee takkitti waraana haala dabbe. Narra qotte. Takkitti waraana haala dabbe. Narra qotte. Ganaa gadi bo'uun siin jee. Gadi bo'uun siin jee biyyi dabbuma kana dabbaan nu sodaachisee jirta. Dabbaan nu sodaachisee dabbaan namni meeqa fuula hunda gubbaatti jee. Useetiin jira duba kana fuudhiree. Kana fuudhiree duba kana eenyu wanti godhuu deemta. Sagalee waliin ta'u siin balbala. Ittiin deebuun jee. Deebichi. Achi deebata. Ittiin deebu. Achi deebi. Ittiin deebu jee. Ittiin deebu. Tanaarra gurraalee na jaatu. Ittiin deebu lafa kaa. Gurraalee na Yaa jaatu. rabbii ittiin deebu lafa. Gurraalee na jaatu. Rabbii ittiin deebu lafa kaa isin jee. Hojii bira mali. Hojii deebi. Deebi. Hojii deebi. Sama fiidee darsa. Ayyee taa. Wanda sinta. Ayyee. Sina haami sina haa. Lafa kaa ayyee. Maali ganti? Oh maali? Maali gidi na bukkee. Maali yoo gataa? Aboo ibitti maala sii godhu? Na bukkee. Oh ibitti muka naanni fageessaa eeggasi. Hai. Bo. Gataa hawaati nama qabatu. Balbalee na dhiise.
Rakkummaa doo gattaa'e gattaa'e. Oo dhalaa godhee soo balbalte maayii rakkoo ta'e tokko. Gattaa'e. Obsa Usmaan Gattaa'e meeti gattaa'e gaagaa si jiru. Gattaa'e abboo. Waa gattaa'e qaamti nama qabachuu isaati kun nama qabachuu. Olaanoo tuffannee mana kaayii na dhiibteetuma kanatti waan ni godhamu. Maayii rakkoon mee ati rakkummaa ni biddaan. Rakkoon ati biddee obboleessoo ilmoon tun namarraa dhalatte rabbii irraa hunuma gampatan biddaan. Akkamitti biddaan gubuudhaa ta'e. Taara kana min galmeessitiin isin garsiisaa irratti biyya irratti. Oo maqasa kanaas irraa manni arabaa miilaan cidha. Kana uleedha. Subhanallah. Hottee isin manaa gadi hin bahin jedhin amriitti dabarsaa. Rakkoon maali? Awwa amma manaa gadi hin bahin jedhin amriitti dabarsaa kana dalgaa kutaa. Ogaan dhufe maarreen dalagoo hotte. Dhiigaan dalagaa hotte. Eesiirta. Duba kanumaa achi ibiddaa maali? Ibiddi wanti kun wanti nama fuudhee achi kaa kun wanti kun yoo nama gubee ibiddaa kanatti dhohite obboleessoo. Awwa. Obsa. Ati immoo. Dhageessa. Dhalaa isheetti namarraa dhalatte yoo si rakkoo beeksi goote namatti himatta malee kanaan gubda. Ammaatis gattaa'e gaa. Gattaa'e gaa oo. Hayi. Nasiibaa oo qabdaa ibidda mataa irra gahee kan ibiddi ibiddi si galmeetiin maali ijitaa uumaa Ismaan dhufteeti. rakkoon ilmoo namaati ishee tuni namarraa dhalatte ibiddaan gisee shidde. Bari bittuu kusiifisuu waliin dhiisu. Waliin gochuu danda'e. Dhab godhee si garsiisa. Dhab godhee akka zeetaatti akka waan itti si beeserra. Maali rakkoon? Saboo abdii ati akkas hin jenneeti. Itti ibiddaatti gootee ableetti baattee obboleessa kiyya muka mul'awaa kana wanteettee oosi oo guddellee namshirtu namarraa dhalatte namni siin jiru. Waan hedduu takkaan si caaree qabdi wallahi bullee. Oo dhalaan bara dhalaan tunnis haadha yaaddi obboleetti waa hundaa bara. Amma mootiin dhiiraa dhalaan dachuu Beekan nin beekan. Jaartiin bakka ati keessa bakka ati jibbiteen dalageetu jettuun dhiiseettuun amriidhaan jaarsaatti. Saa naamtu naagala. Tuni duuba guyyuu kana waan san godhi waan san hin godhin yookaan hin waan hin dhiisi jensan ni gooti. Rakkina malee isinitti ibidda kana ifiifuu maal qotte mataa akka ta'e isiin gudda. Itti darbitee biraa fi gudeem ta'u akkami. Kana caalaa na gubu jirti. Na gubu jirti. Amma dirqama isii sinaan itti nalsi dhumne numaan gubaaf deemta. Ni shiilaan sin Khalaas gaa dubbiin akkana taate dubbiin taayii shurubbee jaartii irratti jeesee waan akkana tana fuudheetiin nama siif irra siraa geessan. Adeemtu. jaartisi guddaa gubbuu hojjaa miti. Garuu ollaa seene an fuudhellee waa siin deemu ollaa kana seene garuu nama keessatti sitti himan. Obsa. Obsa. Meeqa madhe? Piraankiin si godhan joo kaameraa lafna. Duuba ati piraanki jechuu dhageessee piraankii kanaan nama guban dhageesse obboleessa iyyu. Piraanki waan akkanatti nama dhageesse. Antara piraanki waan jedhu tana isinii piraanki tole isaa Goodachi rabbi tala sibiila aflee. Namni piraanki nama godhu maqaa isaa fi kanuun irraa guratee kanuun dandeema. Saniifuu dhageessa. Kaameraa achitti awwaalattee moo? Ani nama nu kaameraa fi miti. Obsaan dubnaan ima kaameraa itti namaan na argatte. Laal siifin qopheessee yaada kana viidiyoo tana piraanki. Viidiyoo kana akkam gadhiif danda'u piraanki jettee barreesse yoo gubbummaa bas baafatte. Obsaan dhuunfaateen okkuu obsaa wallaan. Bareedduu qopheessaa fi wanta godhe isiitu kaanaan wanta godhu hin tahin malee saniifuu piraanki tana isiifin dalagee viidiyoo sirratti hin dalagee yuutuubii sirratti hin dalagee chaanala sirratti piraanki tana akka ajaa'ibaatti waan piraankiin tun jettu piraanki tana. Eegisiin fi kaameraa nama dura qaqqabdu kun garuu asii jenne garuu bitoota wallaahi silaa nama siyaameetiin Allahu akbar wallaahi asitti isin wal buuna malee. Amma saniifuu piraanki tana siifin dalagee gatta'e. Meera keessa mee piraanki tana siifin dalagee beektaa? Maal laa dalaite piraanki namaa dalaguun dabbaa nama banuudha. Allah dabbaa qaba kasii wanna jiruutiin kaasii maali piraanki yoo jaan piraanki immoo fakkeessanii jedhan kaasii siifin dalagee maaltu si dagamete? Maal turatti hin dhageemine silaa obsaan dur baate dhugaan dhuguu deemta obsaan seegarraan shaayita nabbeettee. Biratti as qabisiidha. Mee duniyaa
Maal si dhagame? Maaltu natti dhagame maaltu dhagame ta. Maaltu si dhagame? Ati duraan dabbaa kanatti anumaan qabsiisuudhaaf qopheessitee Si bire. shi duuqee haa Ee qoobsaan ammallee qoobsaan Prank tana maal si dhagame? maaltu dhagame. Isin Banarraa dalee jirteera ammalleen. Isumaaf hin Ani dalee. naan dalee Isumaaf hin dalee. an piraanki kanaatti sin fadhu. Ati arra obsaan laakiin baga jiraate. Chaayinaa lama kan dalee. Dhiiga saree ka godhuu kaate obsaan. Wanti Chaayinaa lama kan wallahi obsaan lubbuu na baasee jira ammallee idan Mee obsa maal si dhagame? Waan natti dhaga'amni jira. Akkami dhiifama godhi amma? Eegaa isii dhiifama Dhiifama ni godhi. muramti. Mee dhiifama Daadhaa godhi. qolchinaatti bunnu eegaa isii dhiifama ta'eetiini. Khalaas dhiifa anis wanti dhageettan waa eegaa jaalladhan amma ati dhiifama godhi jenni. Mee dunia. Ittis qabi. akkasi qabeetti. Akkas qabdu yaayee. Anaa qabeetu Maal si piraankiin dhagame? godhe qabi Akkasi qabi. Rifattee mee? Rifattee maali birra Amma dhiifama naa godhi gaa. dhiifama akkamittiin nama dabbaan nama guutee akkamittiin dhiifama godhaaf edalallee mana kana bulu deemu. Prank dha jetin jira. Ammallee obsuma jalaan deema. Prank eegan jeebutu prank eegan. Haa abdi gaana. Piraankiin waan Piraanki biraatiin ta'e na ishee toluu yuutuubara. Dhiifama naa godhi. Piraanki waan biraatiin nan gootu dabbaan na goota. Dabbaa gaazaatiin dhiifama na goota. Dhiifama jee fuula daawwattoota duratti dhiifama jee dhiifama naa godhi. Tama siifin dalagee chaayinaa lafa irratti sii dalagee viidiyoo dorwaaniin si jecha yaada kana qopheessuuf jecha dhiifama naa godhi dhiifama si godhi anis akkasitti khalaas. Hordoftoota keenya argu jiru. Khalaas gaa egaa piraanki taate yaadiidhaan dhiifama godhi. Dabbaa fi abilee maqasa wanni takka hin hafne arra silaa anumaa bisa bichaa ulaan addan qaratee jeetiin dhiigisiisee Bari gagagii maaluma jeetiin seenanis. lubbuuti gana baasee ammallee yoo ganaa inni hawaana godhu ta'e asirratti viidiyoo tana isiniif waan dhiyaataatu takkanaati dhiifama naan jee Abdi gaa harreewwan agartee piraanki itti asii beekaa garuu jaartitee asirra hin Atileen dhiifama walumaan naa godhi. Jechuun bari piraanki walumaan nu goote. Ismaafin qopheesse. Yuutuubarri kun akkuma hundi ol godhaa Isiifin qopheesse. Piraanki tana ismaa jechaan qopheesse. Ati immoo warra sababa gartee dimmachuu gartee dhageesse. Awaan umarre fadhee waan umarre Obseen jecha dhiifama naa godhan isin jaa. takkanaati Hordoftoota kiyya isinilleen akkichirratti waan naan jettaniin yookaan gartee tolchite yookaan balleessite yookaan walitti sitte harree achi. Piraankumaatti tan hunda qaba. hordoftoota piraanki godoo janii kun dabbaanis nama gubuun eegalamtee jirti ani akkuma waan na gubeetiin laala takkanaafitiifuu khalaas ani hordoftoonni maan jechuuma jala yaadatta kan